Koreen dhaabbii misooma qabeenya humna namaa fi teeknooloojii mana maree bakka bu'oota uummataa bakka bu'uun qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara barnootaa bara 2015 gadi aanaa ta'uusaa ilaalchisee qaamni walabaa hundaa'ee qormaata akka geggeessu gaafate. Walitti qabaan koree misooma qabeenya namaa fi teeknooloojii Dr. Nagarii Leencoon kufaatii barattoota kutaa 12ffaa bara kanaa irratti qorannoon walabaa haa adeemsifamu yoo jedhan waltajjii mana maree kanarratti Ministeerri barnootaa bakka bu'uun kan argaman Profeesar Biraanuu Naggaan immoo Ministeera barnootaa qaama of danda'ee hojjetu waan ta'eef qorannoo addaa qaama walabaan godhamu barbaachisaa miti jechuun yaadicha morman. Giraafii barattoota bara kanaa qormaata biyyaalessaa fudhatan agarsiisuuf kaa'amee akka hubatamutti barattoota 96 ol qabxii 50 gadi fidan. 3 qormaata darbiinsa milkaa'inaa keessaa ammoo barattoota magaalaa Finfinnee fi naannoo Amaaraatti baay'inaan caala. Viidiyoo waliin dubbii jabduu Dr. Nagarii Leencoo fi Profeesar Biraanuu Naggaa qabattee jirtu kun dubbii ijoo marsaalee hawaasaa ta'uun naanna'aa jirti. Waliin dubbiin kun mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti dhimma qormaata biyyaalessaa ilaalchisee waltajjii marii qaamolee dhimmi ilaallatu gidduutti gaggeeffame irratti kan raawwatame ta'uu miidiyaan biyya keessaa Itoo Insider jedhamuun gabaafame. Walitti qabaan koree dhaabbii misooma qabeenya humna namaa fi teeknooloojii Dr. Nagarii Leencoon bu'aan qormaata biyyaalessaa bara kanaa rakkoo akka qabuu fi komii adda addaa irratti ka'aa akka jiru ibsuun dhimmicha ilaalchisee qorannoon gadi fagoon qaama walabaatiin akka geggeeffamu yeroo gaafatan viidiyoon kun ni mul'isa. Ministeerri barnootaa biyyattii Profeesar Biraanuu Naggaan ammoo haasaa Dr. Nagarii Leencoo adda kuchisiisuun ministeera barnootaa qaama of danda'e socho'u waan ta'eef qorannoon qaama walabaan godhamuu hin qabu jechuun deebii kennan. Itti fufuunis ministeerri barnootaa dhimma kana ilaalchisee qorannoo isaa akka ifoomse ibsuun qorannoon dabalataa barbaachisaa akka hin taane himan. Dr. Nagarii Leencoos dubbii Profeesar Biraanuutiif deebii yeroo kennanitti bu'aan qormaataa ifoomuun torbaanota akka hin caalle yaadachiisuun yeroo gabaabaa kana keessatti qorannoon isaan geggeessan sirrii akka hin taane ibsuun dabalatas qorannoon jedhame tokko akka isaaniif hin dhiyaatin ibsan. Waliin dubbiin hooggantoota dhaabbilee mootummaa olaanoo gidduutti adeemsifame kun ijoon marsaa hawaasaa ta'ee jira. Rogeeyyiin adda addaas yaada isaanii dubbii kana irratti kennuu itti fufan. Ministeerri barnootaa qorannoo qaama walabaan adeemsifamurraa maaliif fedhii dhabe gaafii jedhu illee dubbicha hordofuun dhihaachuu itti fufeera. Bu'aan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa fi bara darbee adeemsifameen magaalaa Finfinnee fi naannoo Amaaraa irraa kan hafe Oromiyaa fi naannoo kaan keessatti barattoonni harka caalaan kufaniiru. Bu'aa qormaata bara kanaatiin ammoo manneen barnoota sadarkaa olaanoo qabaachuun beekaman hedduun illee kufaatiif saaxilamaniiru. Dhimmi ijoo fi mata dureen oduu biyyattii ta'ee ammoo akka biyyattiitti barattoonni 96.8 ta'an qormaaticha osoo hin darbin hafuu isaaniiti. Dura taa'aan koree dhaabbii qabeenya humna namaa fi teeknooloojii mana marichaa Dr. Nagarii Leencoo ministeera barnootaa sababa bu'aa qormaata biyyaalessa kutaa 12ffaa gadi bu'eef jumlaan qaama hundaa komachuun sirrii miti jedhaniiru. Kanaaf ministeerri barnootaa akka dhaabbata ergamaa barsiisuu fi qormaata qoruu qabu tokkotti itti gaafatamummaa guutuu fudhachuutu irra jira jedhan. Qaamni walabaa hayyoota baruu fi barsiisuu akkasumas ogeessota qormaataa fi imaammata barnootaa irraa walitti dhufan ijaaraman bu'aa argame kanaaf tooftaawwan qormaataa yeroo dhiyoo hojiirra oolfaman sababa isaan bu'aa qormaataa gadi bu'aa keessatti